السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وردفتو دخية هدوني سندال الله هدوني سن خبجا بغنا فلسطن بغنا لالو كما هي إمالا خيسن روزا. دررت السلام عليكم من جتم برباد بكي أمت يرقمنو afaan dhiyootanaatiin iddoo dubbar jamtuudha. Duraan akkuma isin gartan iddoo kana namoonni harar dhufan iddoo daawwannaa yeroo hedduu suuraa adda addaa jala ka'uudhaan beekamteedha. Namtichi achirra jiru san Amiir Abdullaahi jedhama. Amiir Abdullaahi jechuun goota gaafa xiiqii kan ummata Oromoo wajjin wal ta'ee kan akka Bakar Waaree kan akka Aliyyi Cirriifaa wajjin wal ta'ee diina hamma danda'u irraa ittiseedha. Duraan dursee magaalaan Harar duraan magaalaa eenyu turte? Xiqqoon irraa isiniif ibsa ammallee na hojii turaan isiniin jedha. irra deebinee assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu. Magaalaan Adaree Biyyoo maalirraa maqaan Adaree jedhamu moggaafame? Magaalaan kun ardiin kun duraan kan nama ture eenyu ture jettee gaafachuun kee wali. Ardiin kun dura Oromiyaa keessatti ramadamte. Ammallee kaartaa Oromiyaa keessa jira. Adaree Biyyoo jedhama. Harar jechuudha. Kana jechuun Adaree jechi jiru maalirraa bayeef jechuun kan hin oolamu siifin ibsa narraan jarjarin. Adaree jechi jiru Oromtichaatu ture magaalaa tana keessa odaa takka jala taa'ee re'ee tiifata ture. Yeroo re'ee tiifatu kanatti namtichi Turkirraa Adartichi dhufe. Turkirraa yommuu dhufu lafa kadhate. Yeroo lafa kadhate booda akkana lafaan ganaa na qubsiisii jeen. Yeroo kana Oromoon ni jette. Oromoon garaan jabaatti garaa bal'atti garaa laaffatti akkana jaamaa mitiire. Osoo garaa hin jabaatinitti Oromtichi ilmi Oromoodhaa hayyichi deemiitii idda re'ee san fudhadhu jeen. Idda re'ee jechuun gaa bakka re'een eebbisan jechuudha. Haga jogolli naannoo Harar keessa jiru irra jiru kana re'eetu irra dheeda ture. Idda re'ee kana fudhadhu jeeni ajaje. Yeroo kana idda re'ee kanarra sararate. Seenaan takka takka aga jechuutti gaa idda re'ee san yommuu inni jeenitti shira hin taane dalaganii hamma jogolaa kana ballifatan kaja'us ni jira. Inshaallah guyyaa takka dhugaan ba'uun hin ooltu. Adaree jechi jiru kanarraa moggaafame. Idda re'ee osoo jedhamu jechaan yaamuun ummata keenyatti ni ulfaatu waan ta'eef adaree jedhamee moggaafame. Takka takka akka jettutti ammoo ardiin Oromiyaa akka buukii re'eeti. Gizeenii fi Turkirraa dhufee namtichi gaafatu ilmi Oromtichaa kun hayyichiin maal jeen bakka adda re'ee san fudhadhu jechi jiru nu gahee jira. Kana jechuun adda re'ee jechuun gaa haganii fi addarraa fuularraa adda haga kana jechuun naannoo Oromiyaa jila kana bal'oodha. Asinillee kan Oromooti. Adaree adda re'ee idda re'ee seenaan bakka lameen kanatti akkanatti ibsa. Kana keessaa gaa maqaan isii amma Adaree Biyyoo jedhamtee beekamtee jirti. Ammallee guutuutiin isiniif ibsa. Intiroo gabaabduu sana booda walitti deebi'u. Ammallee na wajji. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نران درلبين
maal irraa maqaan harar jedhu kun moggaafame jechuun kee hin oolu siifini manarraan jarjariin maqaan harar jedhamu wanni irraa moggaafame jecha harargee jecha harargee jedhamu kanarraa maqaa fudhatameedha haara gaa'ee gee kajamu irraa dhiisamee harar ta'amee argamee jira kanarraa egaa harargee kajamu magaalaan harar bakki irraa moggaafamte harar jedhamuudhaan harargee irraa qoodamtee argamti amma garuu magaalaa guddittii godina harargee bahaati irra dhochaantee godina harargee bahaa keessaa magaalaa guddittii jaalatamtuu turizimiidhaaf hawwatamtuu qilleensiisii badda daree taatee argamtuudha harar jechuun namoonni hedduun daawwachuudhaaf baay'inaan gareesii imalu qilleensiisii hedduu jaalatamu turizimiidhaaf hedduu oolti iddoo daawwannaa iddoo seenaa adda addaa hedduu qabdi karri tun karri isin agartan karra magaalaa guddittii harar harar jogola keessatti karra shan qaba karra shanan tanaan seenta karra shanan tanaan baata akka seenaan jirtutti duraan karra tana yeroo seente makriinni sitti azaanamnaan jogoluma kana keessa bulta malee yoonii fi hundanee taat achirraa boon hin jiru karra shantu jira karri guddittiin harar ammoo karra tana karri namoonni hedduun karaa finfinneetii dhufan seenaniin karra tana inshaallah fuuldura karra hedduu shanan jirtu irra deemnee iddoo turizimii harar isin daawwatu ilaa hanga ammaa kan hordofaa turtan kan waliin turtan laaptoop harariin jaamu waan ilaa hanga ammaan wajjin turtaniif hedduu takka galatooma isiniin jaalata hedduunaaf ulfaadha wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu